Akkuma beekamu barataa taanee eebbifamuuf wayita jennutti eebba keenyaaf kan nu gargaaru piroojeektii, teesisii akkasumas riisarchii ni hojjenna. Jarreen kana wayita jennutti dookumenteeshinii ni qopheessina. Dookumenteeshinii nuti qopheessinu ammoo akkaataa barbaadameen gaayidlaayinii kenname eeggatee kan qophaa'e ta'utu irra jiraata. Kana yeroo jedhu dookumenteeshiniin haala bareedaa ta'een wantoota garaagaraa guuttatee qophaa'utu irra jiraata. So anis viidiyoo kana keessatti wayita dookumenteeshinii keenya qopheessinu akkaataa itti peej nambarii garaagaraa automatic list of table, automatic list of figure, automatic table of content irratti galchuudhaan dookumenteeshinii bareedaa ta'e akkaataa itti qopheessuu dandeenyu full tuutoriyaalii isinii qabadhee dhufeetiin jira. So barataa taatanii waa'ee kanaa irratti rakkoon kan isin mudate yookaan kan isin quunname taanaan viidiyoo kana haga xumuraatti seeraan daawwachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Hedduu tokko isin gargaara. Amma kallattumaan gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti dabarru. Egaa sagantaan irraa qabadhee dhiyaadhe kana isinitti agarsiisuudhaaf piroojeektii kanatti fayyadama. Piroojeektiin kun amma akka agartan amma ta'e qophaa'eeti jira. Haa ta'u malee garuu wantoonni barbaachisan garaagaraa ni hafu. Kana jechuun peej nambariin irratti hin galle, list of teebiliin hin jiru, list of figariin hin jiru, table of contentiin hin jiru, wantoonni garaagaraa ni hafu. So jarreen kana waliin akkaataa itti galchaa deemnu ni ilaalla. Jalqaba irratti wanti nuti goonu dookumenteeshinii keenya ergi qopheessinee booda peej nambariidha kan nuti galchinu. Peej nambarii galchuudhaafi irra keessoo insertii kana irra ni adeemna. Itti aansuudhaan gara mirgaa kana irraa peej nambar kan jedhu kan arganna. Peej nambarii kana erga argannee booda formaat peej nambars jechuudhaan jalqaba irratti formaatii isaanii sirreeffanna. Formaatiin isaa ammaaf arabic nambarii kanaan nuuf haa ta'u. Itti aansuudhaan continue from previous section kan jedhu kana filachuudhaan okay jennaani. Amma egaa formaatii isa sirreeffannee jirra. Itti aansuudhaan irra deebiidhaan peej nambar jennee bakka yookaan poozishinii irra galchuu barbaanne peej nambariin keenya bakka kam irratti akka inni mul'atu kan barbaannu as biraan ni filanna. Fakkeenyaaf bootomii irra ta'uu ni mala, tooppii irra ta'uu ni mala. So akkaataa fedhii keenyaatiin bakka kana irraa ni filanna jechuudha. Fakkeenyaaf ani kana filadhee isin agarsiisa. Amma akkuma agartan peej nambariin kiyya bootomii midiliirra yookaan gidduurra galeetii jira jechuudha. Tokko jedha akkuma agartan kana, lama jedha, sadii jechaa itti fufee amma xumuraatti peej nambariin irratti galeetii jira jechuudha. 115 akkuma agartan jechaadha. So jalqaba irratti steeppiin yeroo hunda gochuu qabnu peej nambarii galchuudha jechuudha. Ergi peej nambarii galchinee booda dookumenteeshinii keenya irra adeemuudhaan formaatii isaa ni sirreessina. Headingii ni ilaallaa jechuudha. Headingii ilaachuudhaaf jalqabumarraa kaanaa fakkeenyaaf akirooneem kanneen jedhaman kuni main contentii dura warreen galan kana headingii ni ilaannaaf. Akirooneemiin jiraachuun ni mala ta'a, acknowledgementiin ni jiraata, abstraaktiin ni jiraata. So jarreen kana headingii ni ilaannaaf jechuudha. Headingii nuti ilaannuu fi yeroo hunda jarri kuni headingii maaliidha kan nuti ilaannuuf. Headingii ilaachuudhaaf jalqaba select goona akirooneem kan jedhu kana. Akirooneemiin qabdan taanaan steepii kana irra darbuu dandeessu. Akirooneem kan jedhu kana ni filanna. As hoomii irra erga adeemne booda styles jalatti mallattoo xiyyaa kana irratti bu'uudhaani as keessaa headingii waan kan jedhu ni filanna jechuudha. Headingii waan. Headingii waan ni goona. Enter goona jechuudha walirraa. Itti aansuudhaani acknowledgement kan jedhu kanas select goona. Headingii waan ilaanna isaafis abstract kan jedhu kanaafis headingii waan ilaanna jechuudha. So jarreen kana sadaniif ergi headingii waan ilaanne booda gara main contentii keenyaatti dabarfanna. Main contentiin keenya chapter 1 irraa kan eegalu jechuudha. So chapter kan ta'an hundi isaanii headingii waan ilaannaa fi select goone headingii waan center irra gochuudhaa fi kana select goone paragraafii kana jala gidduurraa kana filanna center irra dhufa jechuudha. Chapterii kana jala mata dureewwan jiran ammoo headingii tu ilaannaaf jechuudha. Fakkeenyaaf 1.1 jedha introduction jedha kana select gochuudhaan heading 2 irra keessoo kana akkuma agartan heading 2 ilaannaa fi itti aansuudhaan ni adeemna. 1.2 jedhee as biraan jira. Kunis heading 2 ta'a jechuudha. As jalatti garuu mata dureen kan biraa fakkeenyaaf amma 1.2.1 jedhee mata dureen kan biraa jiraannaan inni immoo heading 3 ta'a jechuudha. Akkaataa levelii jaraatiin heading ilaachaa fi adeemna jechuudha. Formaatii isa sirreessuu dandeessu. Amma kun itaaliksii ta'ee jira. Gara itaaliksii kana irraa kaasuu dandeenya. Haala kanaan barbaachisaa ta'eenaan bold gochuu dandeenya. Kana jechuudha. Kanas itaaliksii ta'ee jiraannaan I kanatti buutu irraa ni ka'a. B itti buudhaan bold gootu jechuudha haala kanaan. Background information. Itti aansuudhaan statement of the problem kan jedhu kunis
chaaptericha jalatti kan argamudha waan ta'eef heading 2 ta'a kunis select gootu tiyaansuudhaan heading 2 laattuu fi bakka kana irraa italiksitti bu'uudhaan italiks irraa kaastu biitti bu'uudhaan bold gootu asbiratti walitti siqanii kan jiran taanaanii line height isaanii walirraa buusuu dandeessu maal gootu introduction kan jedhu kana fakkeenyaa fi paragraafii ta'an waliin xiqqoo walirraa buusuu kan barbaadan taanaan kana irratti kilikii gochuudhaan as paragraafii jalaa line and paragraph spacing kan jedhu kana irratti kilikii gootu tiyaansuudhaan 1.5 filattu jechuudha. Haaluma wal fakkaataan background kana irra deemuudhaan kana irratti kilikii gootu 1.5 filattu. Standard spacing isa 1.5 dha waan ta'eef kana irra deemuudhaan 1.5 filattu jechuudha. Egaa mata dureen taanu kan jiru objective of the project kan jedhu kanadha. Kunis chaptericha jalatti kan argamudha waan ta'eef heading tuulaannaa fi italics irraa kaasnaa bold ni goona tiyaansuudhaan space isa xiqqoo walirraa buunaa jechuudha. Amma subtitle jira akkuma agartan title kana yookaan mata duree kana jalatti mata duree kan biraatu jira. So inni immoo maal ta'a 1.4.1 kuni heading 3 ta'a jechuudha. Akkaataa hierarchy jaraatiin heading laachaa fi adeemna. As keessaa heading 3 ilaannaa fi italics irraa kaasnaa bold goona line height isaa 1.5 goona jechuudha. Kunis subtitle dha jalatti kan argamu waan ta'eef heading 3 ilaannaa fi italics irraa kaasnee bold goona line height isaa 1.5 goona jechuudha yookiin space isaa. So haala kanaan hunda isaanii sirreeffattu. Kuni chaptericha jalatti kan argamudha 1.5 kun heading 2 dha. Yaadni isaa salphaatti si galee jedhee yaada. Main chapter taanaanii yeroo hunda heading 1 dha. Chapter jalatti title argamu taanaan heading 2 dha. Chaptericha jalatti titlein argamu jira. Isa jalatti titlein biraa immoo argame yookiin dhufee jennaan inni immoo heading 3 ta'a. Akkuma kanaan itti fufaa ni adeema. So haala kanaan haga xumuraatti ni sirreeffatu baay'ee tokko salphaadha kuni sirriitti irra deebisanii yaaltan jennaan waan cimaa hin qabu. Haala kanaan hunda isaa ni sirreeffattu jechuudha. Jarreen kana hunda isaa ergi haala kanaan sirreeffattanii booda headingii keessan ni xumurtu. Kana fakkaataa jechuudha. Headingiin dirqama hamma xumuraatti title mata duree qabdan hunda isaa irratti wanta kana apply gootu jechuudha. Maaliif table of content automatic table of content generate gochuudhaaf nu gargaara waan ta'eedhaaf documentation keessan jalqabaa haga dhuma akka xumuraatti wanta kana apply gootu jechuudha. Itti aansuudhaan maalidha kan nuti ilaallu akkamittiin list of table akkaataa itti galchuu dandeenyudha. Tabiliin keenya yeroo hunda automatically kan inni generate ta'u irra jiraatu malee tokko tokkoon miti kan nuti galchuu irra jiraatu. So kanas gochuuf maal goona tabilii qabnu fakkeenyaaf tabilii jalqaba irratti nuti arganne kanadha. So tabiliin keenya kana waan ta'eef tabilii kana ergi bakkuma tokko irratti haala kanaan kilik irratti goone booda maal goona irra keessoo kana reference kan jedhu arganna. Itti aansuudhaan insert captions kan jedhu kana jala insert caption kan jedhu arganna. Akkuma as biraa agartanii leebeliin isaa tabilii irra jira. Bakka kana irra figarii taanaan figarii filannaa, equation taanaan equation amma tabiliidha waan ta'eef tabilii filannaa. Tabiliin keenya tabilii jalqabaati waan ta'eef inni iyyuu table 1 jedhee nuuf barreessee jira. Nummoo maqaa laannaaf jechuudha. Fakkeenyaaf kuni client side tools haala kanaan maqaa laannaa fi positioning isaa bakka kana irraa filanna. Tabiliin kan jedhu barreeffamni kuni tabilicha olitti ammoo tabilicha gaditti haa mul'atu waan jedhu bakka kana irraa filanna. Abbaaf jennaan olitti mul'ata, billuu jennaan jalatti gara gadii yookaan gajjallaatti mul'ata jechuudha. Billuun filadhaanii isin akkaataa fedhii keessaniin filachuu dandeessu. Itti aansuudhaan okay jennaani. Amma akkuma agartan table 1 client side kan tabilii kanaati bakka waan hin geenyeefidha. Tabilicha xiqqeesseen isin agarsiisa. Amma kun wayitan tabilicha xiqqeessu ol deebiitii jira. Table 1 kan jedhu kuni automaticdha jechuudha. Jalattidha yookaan gajjallaatidha kan inni mul'ate. Maaliif sababii nuti bottomii filanneef jechuudha.
Teebiliin kan biraa ammas as biratti ni jira. Isas teebilii kana irraa bakka tokkotti haala kanaan callisnee kilikii gochuudhaan itti aansuudhaan reference insert caption akkuma agartan automaatikaliin iyyuu table 2 jedhee maqaatti nuuf laatee jira. Isa booda teebilii kanaaf teebiliin keenya waa'ee maaliiti waan jedhuu fi maqaan ilaannaa fi fakkeenyaaf kuni server side tools yoo ta'e haala kanaan barreessuudhaan positionii isaa levelii isaa as biraa checkii goona. Okay jennaani amma akkuma agartan table 2 jedhee biratti naa kenneera. Teebiliin sadaffaan as biraa ni jira. Kanas teebilii kana irraa bakka tokkotti kilikii ergiin godhee booda reference irra ni adeema. Itti aansuudhaan insert caption bakka kana irratti table 3 jedhee ni yuunaa dhufeera. Maqaan isaa nallaadhaa fi other tools haala kanaan itti galcha. Levelii fi positionii isaa checkii gochuudhaan okay jedhaani akkuma agartan jilee kanatti teebilii sadaffaa galchee jira jechuudha. So teebiliin salphumatti haala kanaan kan nuti galchuu dandeenyu. Jalqaba irratti teebilii sana keessaa bakkuma tokko seelii jiran kana keessaa bakkuma tokkotti kilikii goone teebiliin sun select ta'uusaa ni mirkaneeffanna. Itti aansuudhaan irra keessoo reference deemuudhaan insert caption jennee captionii isaa galchina jechuudha. Jarreen kana haala kanaan ergi galchinee booda as biratti dabalataan teebilii tokko arganne teebilii kana irratti galchuudhaaf maal goona akka amma siniin jedhee seelii isaa keessaa bakka tokkotti kilikii gochuudhaan select akka goonuu gochuu akka jechuuti. Itti aansuudhaan reference irra deemuudhaan insert caption jennaani amma table 4 jedhee maqaa inni iyyuu nuuf laateera. Maqaa teebilii kanaa maal akka ta'e ni ilaannaa fi fakkeenyaaf kuni project plan yoo ta'e project plan jennee haala kanaan ni ilaannaa fi maqaa itti aansuudhaan okay jennaani. Kono jala kanatti table 4 project plan jedhee haala kanaan naaf barreessira. Dabalataan wanta isinitti agarsiisu yoo jiraate teebiloota generate ta'an kana hunda isaanii yoo isinitti tole haala kanaan select gootanii home irra deemuudhaan foontii isaa edit godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma kuni saayiziin isaa 12 irra jira. Guddisuudhaan gara 14 yookaan as keessaa gara 10 haala kanaan saayizii isaa edit godhachuu dandeessu waan isinitti tole. Garuu hunda isaa irratti edit gochuu hin dagatinaa wal fakkaachuu qaba waan ta'eef jechaadha. Font style isaas jijjiiruu ni dandeessu as biraa kan fedhii keessaniiti jechuudha. Teebilii haala kanaan kan nuti galchinu. Itti aansuudhaan figariidha kan nuti argannu. Figarii fakkeenyaaf kuni imeejiidha. So akka figariitti kan inni ilaalamu. Figarii kanas automatic gochuudhaaf jalqaba irratti kilikii goone select goona. Sana booda karaa lamaan kan nuti galchuu dandeenyu. Ni jalqaba right click irratti gochuudhaan insert caption jennee bakka kana irratti galchuu dandeenya. Inni lammaffaa ammoo irra keessoo kana reference irra argi deemnee booda insert caption kan jedhu arganna. Irratti kilikii gochuudhaan gara fuula kanaatti nu fida. Amma table 5 nun jedhaa jira. Garuu kun teebilii osoo hin taane figariidha. So maal goona levelii kana irra deemuudhaan levelii kana ni jijjiirra jechuudha. Gara maalitti gara figariitti. Amma maal godhee automatically figure 1 godhee. So kanaan duratti figariin figure 1 jedhamu hin jiru waan ta'eedhaa fi kun kan jalqabaati. Kanaaf figure 1 jedhee maqaatti nu laateera. Nuti immoo figure 1 kanatti aansine maqaa figarii keenya kanaaf ni ilaannaa jechuudha. Keenyaaf akka kana jedhee maqaa wanitti laadhee positionii isaa billoodhamu abbaafiidha kan jedhu as biraa akkuma duraan inni filannaa billoo taanaan imeejichaa gadittidha kan inni mul'atu jechuudha. Kun akkuma agartan figure 1 jedhee sample picture haala kanaan naaf baasee jira jechuudha. Itti aansuudhaan figarii kan biraa sin agarsiisa. As biratti teebilii kan biraatti kan nuti arganne teebilii kanas adii gochuudhaaf maal goona seelii kana irraa bakka tokko ni filanna. Itti aansuudhaan reference insert caption amma figure 2 nun jedhe. So figarii miti kun teebiliidha. Maal goona jalqaba levelii kana jijjiirraa jechuudha. Levelii isaa gara teebiliitti jijjiirraa. Teebiliin keenya 5ffaa irra gaheera. Table 5 jedhee maqaatti nu laate akkana gochuudhaan use maqaa ni laannaaf jechuudha. Itti aansuudhaan positionii isaa filachuudhaan okay jennaani. Amma akkuma agartan teebiliin kun walitti hidhataadha. Sababii ispeesitiif gargar baay'ee malee tokkodha. Dhufee maal godhee as biratti table 5 use case description jedhee haala kanaan maqaatti laatee jechuudha. So teebilii gabaabaadhumatti haala kanaanidha kan nuti galchinu. As biratti dabalataan figarii tokkodha kan nuti arganne. Figarii kana immoo
galchuudhaaf maal goona select goona itti aansuudhaan reference insert caption bakka kana irraa level isaa gara figuriitti jiruudhaan figure 2dha maqaan figurichaa use case diagram haala kanaan ergi galchine booda position isanii filannaa okay jennaani amma use case diagram figure lamaffaan haala kanaan galee jira jechuudha so haala kanaan hunda isaa tables figures ni galchitu as biratti figure kan biraa argannee jirra select goona select gochuu hin dagatinaa reference insert caption bakka kana irratti figure sadaffaadha kuni haala kanaan maqaan ni ilaannaa fi itti aansuudhaan position isa filachuudhaan okay jennaani kuno haala akkuma agartan kana bakka kana irratti galeeti jira kuno kunis figuriidha figure kanas galchuudhaaf reference insert caption figure 4 sequence diagram so haga xumuraatti egaa haala kanaalee kansin tokkoon isaanii irratti galchisanu warreen figurii ta'an figurii gochaa warreen teebilii ta'an teebilii gochuudhaan hunda isaaniitiif maqaa ni laattu jechuudha baay'ee tokko salphaadha ergi jarreen kana haala kanaan laattanii booda akkamittiin kan nuti jalqaba irratti akka inni nuuf ba'u gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallu jalqaba irratti bakka yookaan iddoo irratti akka inni nuuf mul'atu barbaannu ni filannaa acronym acknowledgements abstract jarreen kanaan duratti table of content in ba'uutu irra jiraata waan ta'eedhaa fi as bira dhufuudhaan bakka kana irratti blank page ni galchina ergi kana as biratti space uumne booda blank page ni galchina kanas gochuudhaaf insert irra keessoo kan insert blank page amma blank page bakka kana irratti dhufee jira bakka kana irratti egaa automatic table of content galchuudhaaf fi jalqaba irratti setu gala waan ta'eedhaa fi maal goona reference irra ni adeemna table of content kan jedhu kana irratti kilikii gochuudhaan as keessa formii isaa tokko ni filanna kan keenya automatic table of one kanadha kan nuti filannu jechuudha headingiidhaan qoodne jira waan ta'eedhaa fi formatiin kun hedduu tokko bareedaadha contents jedha itti aansuudhaan haala kanaan headingii nuuf tarreessee fuuldura isaatti ammoo page number nuuf ka'a wayituma kana filannu automatically maal godha kun akkuma agartan hunda isaanii tokkoon haala kanaan nuuf tarreessee nuuf baasa jechuudha table of content keenya bakka kana irratti tokkoon nuuf tarreessee nuuf baasa jira introduction background information statement of the problem jecha page jarri irratti argamanii waliin haala kanaan nuuf baasee jira jechuudha kuni kan nuti jalqaba irratti yeroo hunda gochuu qabnudha jechuudha itti aansuudhaan table of content itti aanee kan mul'achuu qabu list of figures ida so list of figures ammoo galchuudhaaf maal goona bakka kana irra dhufuudhaan ammasi blank page ida kan nuti galchinu insert blank page ma blank page kun nuuf dhufee jira bakka kana irratti so bakka kana irratti list of figure keenya galchuuf maal goona reference irra ni adeemna itti aansuudhaan insert table of figures kan jedhu arganna isa irratti tokko kilikii gochuudhaan bakka kana irratti maal akka galchuu barbaanne figure ammoo table waan jedhu bakka kana irraa kan nuti filannu caption leveling keenya figure irra godhanna formatiin isaa haaluma kanaan dhiisna jarreen kana egaa figure asiin nuuf tarreessaa itti aansuudhaan tekstii nuti figure sanaaf laannee fi fuuldura isaatti ammoo page number haala kanaan nuuf galchachuudha okay jennaani amma akkuma agartan figure afurii kan nuti ilaa kenninee fi so automatically bakka kana irratti figure numberidhaa fi maqaa isaanii fuula jarree irratti argamanii waliin nuuf tarreesseeti jira jechuudha hunda isaanii warra isin qopheeffattan bakka kana irratti isiniif baasaa jechuudha irra keessoo kana irratti list of figures jettanii barreeffattu haala kanaan list of figure jettanii barreeffattu space kennuu barbaadan taanaan irratti kilikii gochuudhaan home irra ni adeemtu mallattoo xiyyaa kana irratti bu'uudhaan 1.5 gootanii xiqqoo walirraa buttu jechuudha jarreen kanas walirraa butuu kan barbaadan taanaan bakkatti haala kanaan select gootu itti aansuudhaan home irra deemtanii mallattoo xiyyaa kana irratti bu'uudhaan 1.5 gochuudhaan walirraa xiqqoo ni buttu jechuudha amma jarreen kuni automatically dha cheekii gochuu barbaadan maal gootu
kontiroolii kiiboordii keessan irraa gadi qabuudhaan fakkeenyaaf gara fiigarii lammaffaa kana irra deemuudhaaf fuula 48 yookaan peejii 48 irratti kan inni argamu. Gara sana deemuudhaaf maal goona? Fiigartuu kana irratti kontirool gochuudhaan kiiboordii keenya irraa kilik si'a tokko qofaa raayit kilikii goona. Kun akkuma agartan fuula 48 irratti fiigarii argamu kana nageessaa jechuudha. Ergi list of figures galchine booda peejii haaraa irratti immoo ammas list of table galchina. Kanaafis maal goona? Irra keessoo kanas bira adeemuudhaan new insert blank page jennaani. Amma blank page dhufeera bakka kana irratti list of table galchina jechuudha. Kanas gochuuf maal goona? Irra keessoo kana reference insert table of figures bakka kana dhufuudhaan caption level isaa kana maal goona? Table filanna jechuudha. So amma hundi isaa gara teebiliitti nuuf jijjiiramee jira. Documentation keenya keessaa teebilii warreen ta'an qofaadha kan inni pick yookaan select gochuudhaan bakka kana irratti nuuf tarreessu jechuudha. Okay jennaani. Amma akkuma agartan teebilii warreen ta'an qofa bakka kana irratti nuuf tarreessee jira. Irra keessoo kana irratti list of tables jettanii barreeffattu. Space jara gidduu jiru walirraa xiqqoo bal'isuu waan barbaadan taanaan bakka select gochuudhaan home mallattoo xiyyaa kana fayyadamuudhaan 1.5 haala kanaan walirraa xiqqoo buusuu dandeessu jechuudha. So amma kuni automaatikidha. Fakkeenyaaf teebilii sadaffaa kana irraa other tools kan jedhu deemuu barbaadanii kiiboordii keessan irraa control gadi qabuudhaan mauziidhaan left right click isa tokko gootu. Amma kunoo fuula 20 irratti argama teebiliin sadaffaa kun jechaadha. Amma egaa documentation keenyaa fi automatic list of table tarreeffannee jirra. Automatic list of figarii qopheeffannee jirra. Automatic list of table qopheeffanneeti jirra. Almost gara xumuruutti adeemutti jirra. Garuu wanti nu hafe tokkotu jira. Sunis maalidha? Page numberii keenya sirreeffachuu. Page numberiin keenya maal ta'uu qaba? Akkuma beekamu cover pagein kuni page numberii qabaachuu hin qabu. Garuu ammoo kan keenya kun page numberii qaba. Kana irraa kaasuun dura jiraata. Lammaffaa irratti jarreen kaan kuni table of content, table of figure, table of list of figure, list of table, akkasumas ammoo acronym, acknowledgement jarreen jedhaman kun hundi jira Roman numberii kan jarri barraa'uu qabanu kan Arabic numberii yookaanis lakkoofsa kan nuti tokko lama sadii jennuun kan barraa'uu qabu main contentidha. Intro chapter 1 irraa kaasee kan jiran kanatiyyuu tokko kaasee lakkaa'uu qaba. So kana ni sirreessina section itti qoodna jechuudha. Kanas gochuuf maal goona? Fuula jalqabaa irra ni adeemna. Itti aansuudhaan fuula jalqabaa irratti barreeffama keenya kan xumuraa kana irra ni adeemna jechuudha. Advisor kan jedhu kana fakkeenyaa fi as bira maqaan ni jira. Maqaa kana xumura isaa irra adeemuudhaan maal goona? Layout kan jedhu kanatti ni buuna jechuudha. Layout kanatti ergi buunee booda break jennaani. Itti aansuudhaan next page kan jedhu kana filanna. Amma maal ta'a? Automatically peejiin jalqabaa kunii fi peejiin itti aananu break ta'anii yookaan gargar ba'anii jiru. So of danda'anii peejii mataa jalaa qabaachuu danda'u jechuudha. Ergi kana goonee booda peejii jalqabaa irratti ol deebi'uudhaan fuutarii isaa kana irratti double click goona. Double click wayita goonu haala kanaan nuuf dhufa. Itti aansuudhaan peejii kana select goonee irra keessoo kana irraa different first page header and footer irra yoo isiniif hin dhufne isarraa deemuudhaan different first page kan jedhu kana tick yookaan select goona. Amma kun akkuma agartan automatically cover page keenya irraa fuula yookaan page irraa ni haqaa jechuudha. Irraaniif nu kaasee jira. Akkuma agartan page numberii hin qabu. Kanadha kan barbaadamu jechuudha. Warreen kan maal godhee lamarraa kaasaa sadii jedhetti fufe. Jarreen kun maal ta'uu qabu? Gara Roman numberii jiru qabna. Kanaaf maal goona? Footerii kana fuula itti aanurraa fuula lammaffaa irratti footerii irra deemuudhaan double click goona. Itti aansuudhaan insert jennaani. Page number irra deemuudhaan format page number kan jedhu kan filanna. Number format kana gara maalitti deebisna? Gara Roman number itti deebisuudhaan start at kan jedhu kana filachuudhaan start at 1 irra goone okay jennaan. Amma akkuma agartan Roman number 1, Roman number 2 jedhee haala kanaan itti fufaa jira jechuudha. So Roman number 3 jedheetiyyuu haala kanaan itti fufa. Ammas garuu maalidha? Main contentiin keenya yookaanis
chapter 1 dha kaasee kan jirusi Roman number dha kan inni jiru akkuma agartan kana. So kun maal ta'uu qaba kun immoo Arabic number tokko kaasuutu irra jiraata. Maal goona break uumuu qabna. Break nu uumnu eessa birattidha? As birattee jechuudha. Kanaa olitti fuulanni kun kanaa gadittidha kan nuti akka inni tokko kaasee jalqabu kan barbaannu waan ta'eedhaa fi fuulli kunii fi peejiin olii gargar ba'uutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf peejii ka olii kana xumura isaa irraa deemuudhaan break uumna peejii itti aanu irraa jechuudha. Xumura irraa deemuudhaan reference jennaan layout keessanii seennaa break asbiraanii argannaa next page jennaani amma peejiin duraatii fi peejiin itti aanu kun ammas gargar ba'anii jiru jechuudha. Sectionii mataa jiraatti gargar ba'anii jiru. Itti aansuudhaan maal goona spacein yoo uumame back spaceidhaan space kana ni sirreeffannaa. haala kanaan spacein mallee ergi sirreeffannee booda kunoo peejiin kuni gargar ba'uusaa kan nuti arginu maalidha tokko ka'uusaati. Roman number haa ta'u malee tokkorraa kan inni kaasaa jiru sectioniin ergi break godhamee boodadha jechuudha. So maal goona Roman number kana gara Arabic number itti kan nuti deebisnu. Kanaaf maal goona footerii chapter 1 yookaan bakka lakkoofsi keenya tokkorraa akka inni jalqabu kan nuti barbaannu irra adeemuudhaan footerii isaa irra double click goona select gochuudhaan insert page number then format page numbers number format kana gara 1 2 3 tti jijjiiruudhaan start at 1 jennaani okay jennaan. Amma akkuma agartan milkaa'inaani lakkoofsi keenya tokkorraa eegalaa jira 1 2 jedhee itti fufaati jira jechuudha. Wayitaa gara oliitti yookiin gara jalqabaatti ol deebinu kafan peejiin keenya page number hin qabu jarreen kaan garuu Roman number dhaan jiru. Fakkeenyaaf kunoo 1 jedhee jira table of content keenya 2 jedha haala kanaan 3 jedha haga dhaqee main page ga'utti Roman number dhaan itti fufee main page gaafa ga'u yookaan main content keenya irra gaafa eegalu 1 jedheetii eegala jechuudha. Xumura irratti wanti nuti sirreessinu jarreen kana update gochuutu nurra jiraata. Maal table of content keenya update hin taane. Akkuma agartan akka duraanitti kan inni jiru acronym acknowledgement abstract jarreen kun Roman number peejiin jara Roman number dha. Inni garuu maal godhe ka duraanitti kan inni qabatee jiru. Kanaaf maal jenna update table jennaani. Update page numbers only update entire table. Ammaaf kan nuti change goone page number qofadha waan ta'eef update page numbers only jennaani. Garuu ammoo isin jijjiirama documentation keessan guutuu irratti gootanii kan jirtan fakkeenyaaf fi headingii dabaltanii kan jirtan taanaan table dabaltanii kan jirtan taanaan wantoota garaagaraa changes hin gootan jira taanaan update entire table jettu. Page number qofadha taanaan update page numbers only okay wayitan jedhutti akkuma agartan kun amma automatically page number kiyya edit naaf godhee jira yookaan update naaf godhee jira jechuudha. Jarreen kana irrattis change isin gootan jira taanaan update gochuu dandeessu. Jijjiiramni jira taanaan list of figure kana irratti change isin gootan jira taanaan update automatically update gochuu dandeessu. So gabaabadhumatti akkaataa nuti documentation keenya wayita qopheessinu list of figures, list of tables, automatic table of content, page number garaagaraa fi wantoota kana wajjin wal qabatan akkaataa nuti documentation keenya irratti galchuu dandeenyu kana fakkaata. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate commentii irratti nu gaafachuu dandeessu. Viidiyoo kana akka isin fayyadu abdiin qaba. Viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuudhaan akka inni hiriyoota keessan kanneen bira ga'u gochuudhaan nu gargaaraan isiniin jedha. Share gochuullee hin dagatina. Channel keenya kana ammoo subscribe goone taanaan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Haga xumuraatti waan nu hordoftaniif guddaa galatooma.